Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya sagantaan keenya afaan Oromoo Faana Miidiyaa Corporation irraa yeroo hundumaa sa'aatii 10 hanga sa'aatii 1tti sin faana turru oduudhaan eegallee jirra. Sa'aatii 10 hanga sa'aatii 11tti immoo dhimmoota garaagaraa waliin mari'achaadha kan inni turru. Arramoo dhimma nuyi qabannee dhufnee dhimma qabeenya misooma sululaa irratti waliin mari'achuudhaaf ifa dalasaa jirin as istiidiyootti argamnee jirra. Anu egaa studio jirra egaa bakka adda addaatti mojiin duula misooma sululaa hojjetamaa jira. Egaa akka naannoo keenyaatti ilaalle duulli misooma sululaa kun baatee amajjii keessa irra caalattuu kan hojjetamudha. Egaa qabeenya uumamaa yeroo jennu lafa keenya dachee keenya dhaloota dhaalchisnu dhaloota keenyaaf egeree dhalootaatiif har'a yoo hojjennedha. Qabeenya uumamaa kana yoo ennedha. Biyyoo fi abbaatu eeggata waan ta'eef dhalootatti waan dabarsinu egaa amma yoo enne kunuunsine irra ta'e irraa fayyadamoo taana waan ta'eef kanaafuu qabeenya uumamaa eeguu fi kunuunsuu yeroo jennutti qabeenya uumamaa naannoo keenyatti argamu biyyoonni qamee bakka biraatti deemee akka hin banneef hojiin daagaa hidhuu yookaan sulula hidhuu kun baay'ee barbaachisaadha. Kanarraan kan ka'e egaa akkaataa fi adeemsa mataa isaatiis hin qaba. Faayidaaleen gurguddaas of keessaa qaba. Qabxiileewwan kana bal'inaan hin kaasna. Egaa qabxiilee kanarratti kan inni mari'annu taana misooma sululaa kana duulli sululaa hidhuu yookiin immoo qabeenya misooma sululaa hidhuu kuni torbee irraa eegalee jira. Duula kanaan egaa kan bara kana torbee irraa eegalee hojii irratti bobba'amee jira. Akkasumas egaa baroota dheeraatiif hojiin misooma sululaa hidhuu kun daagaa hidhuu kuni akka qabeenya uumamaa dhiqamee hin banne gaaronni akka dhiqamanii hin banne akkasumas biqiloonni akka hin banne biyyeen akka hin bannee fi hojiiwwan gurguddaan hojjetamee bu'aanis irraa argamee jira. Egaa kanarratti kan inni waliin mari'annu ta'a. Akkasumas egaa misooma sululaa hidhuu yeroo kaanis immoo ashaaraa magariisaatiin biqiltuu deebisanii hidhuudhaan qabeenya uumamaa naannoo keenya jiru eeguun haala qilleensaa mijataa ta'e akkasumas bishaanota kanaan dura goganii jiran akka deebisanii burqanii yaa'an akkasumas bineensota bosonaa kanaan dura godaananii turan bosona dhabuudhaan akka isaan deebisanii gara bosonaatti deebi'anii jiruuf jireenya hawaasaa jijjiiruu keessatti gahee guddaa kan inni qabaatudha jechuudha hojii misooma sululaa kun. Kanaan wal qabatee egaa hojii daagaa hidhuu yookaan misooma sululaa yeroo jennu akkaataa ittiin hojjetamu qaba. Akka ogeessonni dhanitti egaa ammamiin akka hojjetamu haala kamiitiin akka hojjetamu keessattuu akka guutuu biyyaatti yookaan fudhannu ta'e guutuu biyya keenyaa keessatti naannolee garaagaraa keessatti hojiin kun bal'inaan baatii kana eegaleera. Sababni baatii kana eegaluuf immoo qonnaan bulaan oomisha isaa yeroo sassaabbatee amma immoo gara hojii kanaatti xiyyeeffanna. Maaliif ganna dhufuu hojii duula biqiltuu dhaabuutti kan gaggeeffamu. Duula biqiltuu dhaabuu ganna dhufuu gaggeeffamuuf maaltu jira amma sirriitti hojjechuudha waan ta'eef amma darranii hojjetan irra caalatti gaariidha. Yeroo hojii kana hojjetan immoo dhuunfaadhaan yookaan qofaa osoo hin taane gareedhaan duulaan wal kakkaasuudhaan wal dammaqsuudhaan bakka hojiitti waan baay'ee si ajaa'ibu keessaa iddoo hojjetanitti nyaata adda addaa affeerra adda addaa walii taasisuudhaan dubartoonni dhiirri manguddoonni dargaggoonni hunduu bifa qindaawaa ta'eetiin hojii kanarratti kan hojjetan. Sababni isaa dhaloonni dhufuu sirriitti irraa fayyadamuu qaba. Dachee kanarraa fayyadamuu qabna kan jedhudha. Egaa kanaaf nu ammana yoo kaasne waa'ee ogummaa kanaa immoo bal'inaan ogeessitoonni kaasanii gaariin ta'u. Egaa dhimma kanarratti immoo bal'inaan yaada isaanii nuuf kaasuu fi ogeessi obbo Tasfaayee Birruu biiroo qonna Oromiyaatti daayireektara misooma sululaa fi eegumsa biyyoo fi bishaanii nu biratti argamu. Guddaa galatoomaa istiidiyoo keessatti argamtanii yaada nuu laachuuf as dhufuu keessaniif ulfaadhaan isiniin jala duraan dursee. Galatoomaa sanis. Tole egaa waa'ee misooma sululaatti kan inni kaasaa jiru misoomni sululaa akka biyya keenyaatti hojiiwwan gurguddaan hojjetamaa turaniiru yeroo dheeraadhaa kaasee yeroo dheeraadhaa kaasee hojiin misooma sululaa kun akka biyyaattis akka naannoottis hojiin hojjetamaa jira. Hojiin kun yeroo ammaa kana maalirra jira hojiin misooma sululaa kun hime? Baay'ee galatoomaa hin jedha. Waan kana osoo hin kaasne dura waa muraasa kaasuun barbaada. Qabeenya uumamaa jennu maalinidha tokko. Ingidiin lafa kanarraa qabeenya uumamaa miliyoonaan kan lakkaa'amutu jira. Kana keessaa garuu waa sadi murteessaadha jiruuf jireenya ilma namaa keessatti. Tokko bishaan, inni biyyoodha. Kan biraa qilleensa gaariidha. Namni kana sadeeniin ala lafa kanarra jiraachuu hin danda'u. Qabeenya uumamaa yoo jennu albuudni adda addaa hin jira. Dinagdee keessatti gahee guddaa kan qaban. Garuu akka wantoota sadeen kana kaasee kanatti jiruuf jireenya namaa hanga miidhanii kan jiru gaarii. Wal bira qabnee olaallu garaagarummaa guddaa qaba. Ingirii waan kana kunuunsuun dirqama kan ta'e qabeenya uumamaa kana
akaakilee abaabilee keenyarraa dhaallee jira. Ijoollee keenyarraa liqeeffannee jira. Isaanitti dabarsuun immoo dirqama. Isaanitti dabarsuudhaaf immoo isaan kana kunuunsuun baay'ee murteessaadha. Maaliif biyyeen hoo jiraate oomishneetu jiraachuu kan dandeenyu. Bishaan hoo jiraate oomisha kana kan oomishuu kan dandeenyu. Bishaan hoo jiraate galtee dinagdee hundaa waan ta'eef jechaadha. Warshaa isaa jennu qonna isaa jennu bishaan murteessaadha. Yaa rakkoon qabeenyummaa akka waliigalaatti tokko ilaaltee rakkoo biyya tokkoo qofaa miti. Rakkoo addunyaatti jedhamee tokko hin beekamu. Addunyaa keessa immoo biyyi keenyas naannoo keenyas tokko. Rakkoon kun immoo yeroo muraasaan booda yaa baay'inummaataatis hin dabalaa tuttuqaanis akkasuma saniin dabalaa waan deemuuf bosonni keenyas gadi bu'aa ture. Bosonni immoo micciramuu biyyeen keenyas bifoon wal fakkaatuun manca'ee deemaa ture. Nuunu miidhaa qaama itti deemu san garuu fayyada. Kana waan jedhu lageelleen keenya bishaan qofa osoo hin ta'in kan baatanii deemanii biyyoo gabbataa biyyoo oomishaaf ta'uu baatanii deemanii hin fayyadaa qaama biraaf fayyadaa ture. Mootummaanis kan hubatee 2004 irraa jalqabee hojii misooma sululaa guutuu Oromiyaa keessatti bal'inaan hojjetamaa ture. Osoo kun hojjetamuu baatee rakkoo maaltu dhufaa kan jedhu ilaaluu hin dandeenye. Maaliif addunyaan yeroo ammaa kana tokko kan itti miidhamaa jirtu rakkoo jijjiirama qilleensaati. Rakkoo jijjiirama qilleensaa kan fidu keessaa tokko isaan sadeen amma kaase kan manca'anii baduu isaaniiti. Addunyaa waan qilleensa kana kan kunuunsanii tokko qabanis isaan kana waan ta'eef jechaadha. Kanaaf yaa 2004 hojiin misooma sululaa akka Oromiyaattis akka biyyattiittis bal'inaan itti deemamaa ture. Kanaaf bara kanas hojii misooma sululaa kana sadarkaa sadiitti bakka sadiitti qoodne ta'u. Boqonnaa qophii keessatti wantoota raawwatamuu qaban. Irra kaanee hojii kana ji'a 3 dura ji'a 4 dura itti seennee hojjechaa ture. Boqonnaa qophii keessatti tokko kan raawwatamaa ture tokko. Sululaa hojii kana irratti hojjetu. Godinaalee Oromiyaa 21. Aanaalee Oromiyaa 295 keessatti. Gandoota Oromiyaa 6386 keessatti sulula kam irratti hojii kana hojjenna kan jedhu sulula kana adda baasuu keessa galamichaadha. Kanaaf kana yaa geo reference gochuunis ni jira. Sululli kun eessatti argama ammaan dura misoomee jira misoomne eenyudhaan misoomee yoo misoomuu baate immoo staatusiin irra jiru maali kan jedhu akkaataa san even locally yookaan immoo naannoo sun sulula sanii maaliidhaan moggaase geo reference kan godhe ji'a 3 hojjetamaa ture. Ittaansee eenyutu raawwataadha qaama kana dandeettii namoota hojii kana raawwachiisu sadarkaadhaan cimsaa deemudha. Leenjiin sadarkaa naannootitti ogeessota godinaarraa aanarraa gandarraa sadarkaa naannootitti leenjiin kennama. Adaamattis hin kenname kilaastara Jimmaatittis ni kennama. Kanatti aansee leenjiin kun sadarkaa godinaatitti gadi bu'e. Godina tokko gadi bu'u gaggeessanis san keessa ni jira. Ogeessonni sadarkaa godinarra jiranii isaaniif leenjiin laatame akkasuma saniin aanattis aanarraa gandatti gadi bu'e jechaadha. Egaa aanaa gandatti gadi bu'ee ogeessota gandarra jiranii kenname booda hawaasni qabeenyummaa irratti maaliif hojii kana abbaan sululaa isa humna isaatis kan kennu isa inni hubannoo sululaa irratti qabu hojii misooma sululaati irratti hojii qabeenyummaa kunuunsuu irratti qabu qabeenyummaa yoo kunuunsuu baanne maal taana kan jedhu leenjiin kenname hubannoon kenname itti aansee immoo namoota ogummaadhaan achuma hawaasa keessaa kan bahe kan hubannoo qaban koree qiyaasaa jennee tokko qaban saniif isaaniif leenjiin kenname sadarkaa qophii irratti kan raawwatame tokko kana jechaadha. Itti aansee meeshaa maaltu nu barbaachisaadha. Qonnaan bulaan meeshaa maal qabatee bahuu danda'a. Meeshaa qiyaasaa maal qabna. Yoo hin qabaanne akkamitti guutuu dandeenya kan jedhu sani kan raawwatame kan egaa konfirma goonee booda akka Oromiyaatitti ji'a kana guyyaa 5
hojii misooma sululaa labsamee bakka baay'eetti bifa nama gammachiisuun hojjetamaa jira jechaadha. Kana qofa osoo hin ta'in hojii misooma sululaa akka Oromiyaatti hojjetamu Oromiyaa qofaaf miti akka fayyadu. Wanni beekamu qabu. Addunyaa mara. Kanaaf addunyaanii hojiin Oromiyaan hojjettu kan dinqisiifatu sababa kanaaf. Nuuf miti ka fayyadu. Qilleensa asitti nu uumnu addunyaa guutuudha ka fayyadu. Bishaan asitti nu uumnu addunyaa guutuudha maaliif qilleensa kan qabbaneessu tokko maaliin bishaan. Kanaaf recognition sadarkaa ministeera keenya ministeera muummee tifi recognition kan kanamu sababa kanatti. Kanaaf hojiin qabeenya uumamaa keessaa wantoonni sadeenanii turatti kaase suni jiruuf jireenya ilma namaa keessatti warra gahee guddaa taphatudha. Akka namaatitti dhaabbattee jiraachuudhaaf maaliif biyyee yoo jennu nyaata hojii walitti hidhata. Biyyee yoo jennu kafana uffannu kana hojii walitti hidhata. Biyyee yoo jennu bishaan waliin maaliif yoo biyyee sun jiraatte bishaan sun jiraata. Because bishaanii biyyeeni akka reservoir yookaan immoo bishaan addunyaa kanarra jiru bishaan lafa jala kan baatee jiru biyyeedha. Kanaaf biyya san kunuunsuun yaa baay'ee murteessaadha. Akka walii galaatitti haala kanaan kan itti deemamaa jiru. Ayyee egaa mee hojii bal'aadha hojiin doolaa misooma sululaa erga eegalee kan hojjetame erga hojiin kun hojjetamuu jalqabee akka naannootti jijjiirama akkamiitu argamaa jiranitti kan isin kaastan? Gaafii baay'ee gaariidha. Osoo isaan hojjechuu baannee maal taanaadha? Dubbiin kanaan deebiti. Osoo ishee hojjechuu baannee maal taanaadha? Fakkeenyaaf isin kaasa. Almost gabaasa yookaan immoo oduu waggaa tokkoo fi ji'a sadii nuti addunyaa kana keessa jirra. Warroonni biyyoonni guddatan kan akka Awurooppaa mana keessaa ba'aniiti bakka lagni bishaan jiru achi bulan oo'a dadhabachuu dadhabanii jechuudha. Fakkeenyaaf bosonni keenya waggaa 7-8 dura persentii 3 gadi bu'eeti gabaasun. Persentii dur kan persentii 40 irra ture persentii 3 gadi bu'eeti. Roobni ji'a adoolessaa keessa jalqabeeti fulbaan osoo hin genne yeroo itti caama ture. Kuni taatee yeroo gabaabate waggaa 10 as kan ture jechaadha. Kanaaf hojiin kun hojjetamuun bu'aan tokko kan fidee tolaalu. Tokko jijjiirama sammuu fidee jira. Namni qabeenya uumaatii irratti amma sharaa magariisaa waggaa fudhattee namni akkasitti buqqee beeyitu kan naafu maaliif? Isa dhaabuun maal akka ta'e waan hubateef kanaafuu sammuu namaa jijjiiree jira. The first gatii guddaas kaffalchiisuu kan sammuu namaa jijjiiru. Wantoonni taananii dhufanii sammuu namaa jijjiiran wantoota taananii dhufanii fooyyessuun baay'ee salphaadha. Tokko hojiin misooma sululaa bakka muraasatti daangee konsantireetir ta'ee kan taa'e sanii Oromiyaa guutuu waliin gahee jira gandoota hunda keessatti. Fakkeenyaaf kan beekaman Harargee lamaan tureeshu. Lixa osoo ta'e yeroo ammaan kana osoo sulula feetedha ta'e hojii misooma sululaa akkaatuma Harargeetti hojjetamu sanitti bakka biraatti hojjetamee jira. This totally attitudinal change kan jennu san jechaadha. Tokko bu'aan feetedha. Inni biraa ittaansee dinagdee hojii walitti hidhateetu maaltu dhufeedha. Ittaanseetu maaltu dhufe. Fakkeenyaaf rakkoo wabii nyaataa bara 1992 kan qoratame maal jedha. Rakkoo wabii nyaataa akka naannootittis akka biyyattiittis mancaatii qabeenya uumamaatiidha. Qabeenya uumamaa jennu sadeessan jechaadha. Manca'uudhaaf namoonni bakka baay'eetti rakkoo wabii nyaataatiif saaxilaman. Isa reverse gochuun isa deebisuun rakkoo wabii nyaataa keenya maal godha jechaadha. Hanga tokko ni furaadha. Tokko bakka baay'eetti lafti keenya sababa dhiqinsa biyyeetiin lafti qonnaa oomishaan ala bahee ture. Fakkeenyaaf isa sanii kana hojjechuun lafa akkasitti badee ture sanii oomishatti akka deebi'u ta'e. San qofa osoo hin ta'in oomishatti deebisuu qofa osoo hin ta'in ingiree biyyee yoo kunuunsate yaa gabbinni biyyeettis akkaatuma sanii waan dabaluuf oomishaa fi oomishtummaan lafaa akka dabalu taasise. Inni itaanee jiru kan bakka kanatti ilaalamuu
qabnu yeroo ammaa kana bonamaa qamadiin oomishamaa qamadiin oomishamaa bishaan waan nugnu namni bishaan bakka baay'eetti waan nugnu namni oomishuu dhiisi haroleen keenya gurguddaan hin goggogne haramayaa fakkaatu furan carcara furan hin goggogne isa kana hojjechuun bishaan kana hin deebisne isa kana hojjechuun qamadii har'a oomishuutu jirru kana isa qabeenyi uumamaa kana waan hojjennee fi bishaan kun dhufee jechaadha. Kanaafuu tokko kana riverse godha jechaadha. Wabii nyaata keenya rakkoo ture sanii gad buusee rakkoo sanii hanga tokko furee oomishaa fi oomishtummaa lafaa dabalee akka waliigalaatti qabeenyi uumamaa kana kunuunsuun dinagdee kamiifiyyuu qonna isaa jennu dinagdee kamiifuu lafee dugdaa ta'ee tajaajila jechuudha. Keessattuu qonnaaf jechaadha. Kanaafuu bu'aan gama kanaan dhufe tokko kana jechaadha. Kan biraa nu amma fakkeenyaaf kafana kan uffadheetiin taa'utu jira. Addunyaa biraa hoon naqee qilleensa kanaan argadhaa'idha. Yookaan kafanan qabu hunda ofirraa tuuleetiin deema yookaan immoo isuman qabu kanan ofirraa buusa. Keenya garuu optimum jechuun kan namaaf mijatu qilleensa sanii uumamneedha. Maaliif bosonuma dhaabbate kanaaf fide. Jijjiirama qilleensaa sanii kan addunyaan amma ittiin rakkachaa jirtu sanii nuuf hanga tokkoon hiikneedha. Maaliif mukni takkittiin gahee guddaa qabdi. Mukni takkittiin amma biliyoonaan dhaabne naamati mukni takkittiin mataa isheetiin gahee guddaa qabdi. Bishaan lafa jalaa dabaluu keessattis qilleensa kana baalaansii gochuu keessattis gahee guddaa qabdi. Kanaafuu jijjiiramni tokko kan dhufe gama kanaanii yaa akka waliigalaatti qabeenya uumamaadha jijjiirama qilleensaattis to'achuu keessatti wabii nyaataa mirkaneessuu keessatti oomishaa fi oomishtummaa dabaluu keessatti gahee guddaa qaba. Kuni yaa bakka baay'eetti tokko kana kan biraa qabeenya uumamaa hojjechuu keenyaan gaarreeleen Oromiyaa har'a bakka baay'eetti hoggaadha ta'e gaagura keessatti argita. Gaagura oomisha dammaa jechuudha. Lixas deemii bahas deemii karaa kibbaatis deemii karaa kaabatis deemii. Kanaafuu gaarreen duraan qullaa akkanatti ta'an suni har'a bosona uffatanii too waggaadhaan Oromiyaan gaagura miliyoonaan bitee too qonnaan bulaadhaa kenna. Sagantaaleedhaan idileedhaan. Kanaafuu madda galii ta'e jechaadha. Kana qofa osoo hin ta'in naannolee gaarreeleen itti misoometti sangaana keessatti gabbatee tobbaa. Gabbisa looniif. Gabbisa looniitiif jechuudha. Maaliif nyaata beeladaatti dabale. Maaliif lafa qullaa irratti lafa uumaa nyaata hin qabne irratti sangaana itti gabbistu tokko illee hin jiru. Kana jechuun galii hawaasa jechaadha. Kanaaf waa hunda wajjiniin walitti ta'e walaaltee qabeenya uumamaa yoo kunuunsuu baannee maal taanaa kan jedhu kana keessatti ilaaluu dandeenya jechaadha. Akka waliigalaatti kana fakkaata jechaadha. Tole yaada bareedaadha kan isin nuuf kaasaa jirtanii egaa duulli misooma sululaa kuni torbee har'aa kan inni eegale akka Oromiyaatti hagamiif tura. Duulli kun immoo kan bara kanaa kanuma irratti dhaabbatamoo yeroo yeroodhaan kan itti fufuudha. Tarii bu'aan argame qabatamaadhaan waan jiruuf bu'aa kana immoo itti fufiinsaan argachuuf yookiin immoo itti fufiinsaan bu'aa gaariirraa argachuuf hagamiif itti deemama duulli kun? Duulli kuni hojiin qabeenyummaa hojii waggaa guutuu hojjetama. Jechuun kana jettee waan daangessitu miti. Waan buna keessatti hojjetu jira. Waan ganna keessatti hojjetu ni jira. Inni amma jalqabne kuni guyyaa 60 hin turu. Guyyaa 60. Guyyaa 60 turu kana keessatti akka Oromiyaatti karoorri lafaa fakkeenyaaf miliyoona 3.2 kan ta'u inni misoomsinaadha. Gaarreellees itti fayyadama lafaa hundaa dabalata jechaadha. Inni misoomsinaadha. Kanaaf guyyaa 60 hojiin kun itti fufa. Garuu guyyaa 60 fi hojiin kun akka waliigalaatti akka sagantaatti qabatu meetota adeemamu malee saniin boodas itti fufachaa. Itti fufee eenyuudhaaf harkaan ga'a dhaabbii biqiltuu ashaara magariisaatiif harkaan ga'a jechaadha. Kanaafuu vicious circle jechuun walirraa wancitu miti. Osuma biqiltuu dhaabdu immoo kunuunsa keessa galtaa. Osuma kunuunsitu immoo ammas eegara immoo sanitti fufachaadha. Kana kan hawaasni waliin bee
hojii fiizikaalaa, hojii istiraakcharoota eegumsa biyyee fi bishaanii adda addaa guyyaa 60 fi kan hojjetamu turtiin isaa guyyaa 60 akka walii galaatti kasanii kana qofa. Asirratti meegaa akka naannoo Oromiyaatti hojiileewwan gama kanaan hojjetaman bu'aawwan gurguddoo argamsiisan kaastanitti jirtu. Muuxannoon walirraa jijjiirannaa kunis amma fakkeenyaaf kan godinaalee Harargee Bahaa fi Lixaatti hojii misooma sululaatiin hojjetame gara godina Shawaa Lixaatti fidanii naannoo Haaraa Dandiitti hojii Hara Wanciitti hojii babal'aadha kan hojjetamaa ture. Muuxannoowwan akkasii sana naannoo Oromiyaa keessatti babal'isuudhaan qonnaan bultoonni faayidaawwan adda addaa irraa argatanii fayyadamuudhaan warra kaanis deeggaranii akka gara hojii kanatti xiyyeeffatan taasisuu irratti muuxannoon kun amma maalirra jira? Baay'ee gaariidha waa lama sii kaasama fakkeenyaaf. Ijoolleen illee waliin taphattu waltaati. Afaan tokko waan dubbatu jechaadha. Fakkeenya Shawaa Kaabaa fudhadhu. Shawaa Kaabaa keessatti hojiin qabeenya uumamaadha akkuma Harargeetti hojjetama. Eenyuun leenjisa ogeessaa miti. Qonnaan bulaa Harargee irraa finneeti gara Salaalee san irratti qonnaan bulaatti leenjisne. Maaliif tokko istaatisii tokko keessa waan jiraniif walirraa fudhatan. Kanaaf tokko muuxannoon dabre tokko kana. Inni biraa haroo Dandii fakkeenyaaf. Haroo Wancii fudhattee qonnaan bulaa Harargee irraa finneeti kan ittiin leenjisa. Kana jechuun maal inni muuxannoon tokko qonnaan bulaatti akka dabru taasifama. Qulqullina hojii dabalatee hojiin istiraakcharii suni istaandaardiitti hojjetamu jira akkamitti hojjetamaa kan jedhu isaan waan keessa jiraataniif qonnaan bulaa saniin dabarsan. Bakka baay'eettis amma Shawaa Bahaa kana keessatti waggaa 4-5 dura akkaataa kanaan kan qonnaan bulaachiif inni ogeessisa waan kana hojjisiisuu hin danda'a garuu si caalaa isaantu afaan tokko akka ijoollee waliin taphattu sanis galee waliin haasa'anii akkanatti hojjetamaa kan jedhu miira wal dorgommii keessatti akka waan taasifamuuf muuxannoo akkasiitiin kan dabarfamu. Kana akkuma jirutti ta'ee muuxannoon Harargee Bahaa Harargee lixaa jiru Arsii keessa ni jira. Muuxannoon Harargee lamaan keessa jiru Baalee keessa ni jira. Muuxannoon Harargee lamaan keessa jiru Jimma keessa ni jira. Hojii wal fakkaatu tarii miidhaan ndoomi kan Jimma irratti hojjetame addunyaadhaaf gurguramu hojii sun. Sigalee kanaafuu muuxannoon karaa baay'eedhaan kan itti dabru qonnaan bulaa irratti fidu isuma achi ture sanii hojii sanii achi fidu akkaataa saniin muuxannoon dabraa ture sirriidha yaa'u akkaataa kanaan kan itti deemamaa jiru ammas fuulduras akkaatuma kanaan kan itti deemamu hanga sululoonni qabnu aanonni qabnu godinaaleen qabnu hundi wal fakkaatutti akkaataa kanaan itti deemanii yaa'u muuxannoo jijjiiruun dirqama ta'a jechuudha. Tolee guddaa galatoomaa yaada bal'aanuuf kaastaniittu egaa dhimmi irratti mari'achaa ture dhimma misooma sululaati yeroo keenya gara xumuraatti geessaa irraa waan ta'eef obbo Tasfaayee Birruu biiroo qonna Oromiyaatti daayireektara misooma sululaa fi eegumsa biyyoo fi bishaanii turtiin wajjin gootaniif guddaa galatoomaan isiniin jedha. Galatoomaa isinis. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya sagantaa keenya har'aaf jenne kanuma irratti xumurreerra kan isin faana turre obsee kaasanii fi ifaa dalasaatiin qophiilee keenyaaf waliin turtii gaarii nutti godha.